Raadiyoo Simbirtuu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii simbirtuu har'aa akkuma yeroo kaanii oduudhaan tokko jennee eegallee sirba tokko itti isinii aansine qophii tokkotu keessummeeffama. Qophii imalaa. Qophiin imalaa keenya har'aatu sagantaa keenya hundumaa qabata jechuudha. Maaliif inni dheeraadha waan ta'eef sagantaa kabiraa yookaan qophii simboo hin qabnu. Kanaaf immoo dursinee of kolti isin gaafanneerra. Amma kan dursu oduudha. Marree nu waliin tura. Amma oduun isinitti hima. Addi warraaqsa uummattoota Itoophiyaa fi dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo alaabaan Itoophiyaan kan sabaaf sablammootaati jechuudhaan duularra jiru. Guutummaa impaayera Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana hanga baadiyyaatti uummanni alaabaa halluunsaa magariisa, keelloo, diimaa walakkaansaa immoo urjii qabu akka waan kansaatti dhugeeffatee akka fudhatuuf duularra jiru. Duulli kun immoo labsii caffeetiin baasuu guyyaa alaabaa kabajuu fi sabquunnamtii biyyattiileen qabduutiin qophiilee kanarratti xiyyeeffatan akka qopheessan taasisuu fi walgahii irratti simuudhaan dabalata. Alaabaan Haayile Sillaasee walakkaansaa leenca yookaan immoo muhaa ambassaa, kan dargii immoo faajjii haamtuu fi burruusa, kan adda Dimokiraasummaa Uummata Itoophiyaa immoo urjii qarashanii qaba. Taajabdoonni hedduun immoo akka bulchitoonni jedhanitti Itoophiyaan tokko osoo taate wayita sirni jijjiiramu alaabaan biyyattiis maaliif jijjiiramaree jedhanii gaaffii kaasu. Akkuma ijaaramuu Itoophiyaatti alaabaan ishiis saboota gara kaabaa fi gara kibba impaayera biyyattii jiran biratti akkaataan itti ilaalamuu fi hiikaan adda addummaa akka qabu beekamaadha. Baankiin daldala Itoophiyaa mana koondoominiyeemii bitachuudhaaf qarshii isa biratti kuufanne dhala waggaa tokko guutuu nu dhorkate jedhanii namoonni himatu. Namoonni gabaasaan keenya Finfinnee irraa isaan dubbise akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa baankii daldalaatti yoo kuufattan mana bitattu nuun jedhee waan isa amanneef waggaa tokko guutuu horii keenya isa bira kaa'achaa baanee dhumarratti garuu waggaa booda horiin keessan dhalan qabu jedhamne jedhan. Hanga qarshii 200,000tti kuusannullee dhala dhorkamuun keenya mufanneerraa jedhani. Mootummaan maaliif akka nu sobus hin beeknu jedhan namoonni kun. Hayyoonni baankii fi dinagdee immoo mootummaan Itoophiyaa kan kana taasisee fi baankiilee dhuunfaa kuffisuudhaafidha jedhu. Televezyiinii uummataa fi misoofaaf hojjetaa kan ofiin jedhu televezyiiniin Itoophiyaa gaafa ayyaanni irreessaa kabajame waa'ee ayyaanichaa homaa tokko otoo hin dubbatiin bira darbe jedhame. Sududaan qophii sana bishooftuurraa dabarsuun waa fuutii oduu isaallee osoo hin gabaasin bira darbamee jedhe gabaasaan keenya Finfinneerraa. Dubbiin kun immoo hojjettoota dhaabbatichaa kan dhiigaan Oromoo ta'anii fi warra waan Oromoo jibban qondaalota dhaabbatichaa dabalatee walitti bu'insi isaan jidduutti uume. Kanaaf uummata nurratti kakaasuun isaan oolu jechuudhaan torbee tokkoon booda qophii daqiiqaa 10 ta'u waa'ee irreechaa hojjetuudhaaf dirqamee jedhame televezyiiniin Itoophiyaa. Leenjisaan taphattoota kubbaa miilaa Itoophiyaa tapha geebaa Afrikaaf dorgomamuu irratti tuutni isaanii maaliitiin mo'atamnaan gaazexeessitoota biyya keessaatti baacanii jedhame. Maariyaanoo Baareettoo leenjisichi taphattoota biyyattiin qabduun malee qaawwa jiru kan guunnu Daani'eel lammii Biraaziil Baarseloonaa irraatii fiduu hin dandeenyu kan mo'atamne immoo maaliidhaan malee Oromiyaatiin miti jedhanii deebisaniifi namoonni hedduun Oromiyaatiin miti isa isaan jedhan kana akka adda addaatti hiikkataa jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo akeekkachiisuun dhagahame. Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny kora dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo guyyaa 4 Adaamaatti godhame gaafa banan dhaabni keessan ilaalcha qulqulluu hin qabu, wal hamattu, waliin qeeqxanii fi uummanni si waliin hin jiru akkasumas ilaalcha bilisummaa Oromoo qabdu jechuudhaan doorsisanii jedhe maddi keenya isaan keessaa. Xumurarrattis oduu gaddaa. Haati warraa gooticha Oromoo luba guddinaa Tumsaa adda Tsahaay Tolasaa dhukkubsatanii lubbuun isaanii baate.
Adda Tsahaay Tolasaa abbaa warraa isaanii luba guddinaa tumsaa mootummaa dargiitiin ajjeefamanii isaanis mana hidhaa keessatti ganna 10 oliitiif nama hiraaraa turanidha. Warritti dhiyeenyaan isaan beekan akka jedhanitti Adda Tsahaay Tolasaa gara laafetti nama rakkatee fi kan daara'ee nama gargaaranii qabsooftuu sabaa qooqxuu turanii jedhuuni. Mana hidhaatii erga bahaniis taanaan gannoota 20 darban guutuu waan uummata isaaniif tajaajiluu irratti bobba'anii hojjetaa turanii jedha seenaan isaanii. Adda Tsahaay Tolasaa mana yaalaa laandmaarkitti yaalamaa bahaniiti gaafa onkoloolessa 12 lubbuun isaanii Finfinneetti baate. Adda Tsahaay Tolasaa haadha ijoollee 4ti. Dhaggeeffattoota keenya oduun kanarraaf qabnu kanumadha. Sagantaa keenyattaan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenyaa sirba kanatti akka gammaddan abdii qabna. Kanatti aanee kan dhiyaatu qophii imalaati. Qophii imalaa keessatti keessummaa qabna. Keessummaan keenya waa'ee hojii dippiloomaasii adda bilisummaa Oromoo gochaa jiru irratti kan xiyyeeffatanii qophaa'anidha. Dr. Shuggut Galataati keessummaan keenya. Dr. Shuggut baay'ee galatoomaan siniin jedha. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo taasisu keessaa tokko qabsoo dippiloomaasiiti. Qabsoo dippiloomaasii yookaan quunnamtii halagaa kun maaliif barbaachise? Mee isarraa haa kaanume faayidaa isaa? Akeekni hojii quunnamtii halagaa yookiin hojii dippiloomaasii fira baafannaadha. Waliigala akeekaa jiruu dippiloomaasii ABO yoo fudhanne ka jalqabaa eenyummaa uummata Oromoo barsiisuudha. Seenaasaa, afaansaa, uummata guddaa gaafa Afrikaa keessa ka jiru kan aadaa boonsaa qabu kan wal dandahee wajjin jiraatu uummata sablammoota Itoophiyaa keessaa gara 80 jiran keessaa gara 50 ol ka ta'an wajjiniin yookiin uf keessatti yookiin daangaadhaan warra tokko wajjiniin uummata wal dandahee jiraatu kan kenne fudhachuu beeku ta'uusaa barsiisuudhaan ni jalqaba. Inni lammeeffaa kana wajjiniin kan wal qabatee jiru uummanni kun miidhaa siyaasaa karaa dinagdee karaa hawaasummaa uummata miidhaan irra gahaa jiru uummata qawweedhaan bitamaa jiru mirgi dhalootummaa isaa kabajamee fi hin jirre kan kanaaf waanjoo garbummaa ofirraa baafachuuf falmataa jiru ta'uusaa mirga falmannaa kanaaf dhiiga maanguddoolee dhiiga Oromoo dhiiga ayyan dhangalahaa jiru mana hudhaatti meeqan isaanii akka isaan guramanii jiran kan argisiisu biyyata bakka adda addaatti gaggeeffachuudha jechaadha. Qabxiin arfaffaa qabsoosaa kana bifa gaarii akka inni godhan isa irratti bobbahanii dura dhaabbachuu ta'a jechaadha. Qabxiin arfaffaa. Shanaffaa akka adda bilisummaa Oromootti dhibdee siyaasaa uummanni kun qabuuf rakkoo gaafa Afrikaa akka dhaaba siyaasaa tokko furmaata jedhee kan inni lafa kaawwate daangaa tokko malee mirgi uummata Oromoo hiree fi murteeffannaa guutummaatti yoo kabajate akka furmaanni biyya sana keessatti dhufuu danda'u kan agarsiisu kan nuti lafa kaawwannoo himnudha jechaadha. Kanaaf waliigala yoon cuunfe qabxii 5 ta'uu warra qabxii arfaffaa duraa sana keessatti dhalli Oromoo ta'ee dhalate hundi kan irratti hojjetu yeroo ta'u inni sadaffaa miseensolii fi qondaalonni fi deeggaraan adda bilisummaa Oromoo akka dhaaba siyaasaatti kan isaan himatanii ta'a. Waliigalaa akeeknii fi jiruu dhaabbichaa inni guddaan kan ittiin raawwatamu uummata Oromoo ta'uusaa argisiisa jechuudha. Amma hojii dippiloomaasii wayita itti bobbaatanii akka dhaabaatti dalagaa turtan sana yookaan dalagaalee jirtan gufuun sin quunname jira akka addunyaattis haa ta'u akka ardii Afrikaatti. Hojiin xiqqaas ta'e guddaan gufuu hin qabne dhibee hin qabne jiru. Hojiin dippiloomaasii jecha dippiloomaasii irraa yookaan hariiroo mootii jidduu kan argisiisudha. Hariiroo mootummaa fi dhaaba bilisummaa bal'u jidduutu hin ta'in kan keenya insurgent dippiloomaasii jechaadha. Formaal dippiloomaasii miti. Innumtuu mataan isaa dhibeedha. Isarratti garuu waan garaa garii dhiisee waan xiqqaasaa dhiisee warra gurguddaa dhibdeedha jedhu yooniin lafa kaa'ee akka qabxii 5tti lafa sii kaa'uu danda'a. Isaan kun tokkoffaa deemsa siyaasaa addunyaa kan lola qabbanaawaa asitti mudate. Inni lammaffaa haala naannoo keenya gaafa Afrikaa keessatti dhibdee bilbiltuu ta'anii kan isa kaan golganii kan mul'atanii jiran. Sadaffaanii akkaataa itti mootummaan nuti falminu mootummaan aangoo fi risoorsii harkasaa godhatee jiru sun akkaataa inni itti hojjetuuf hankeenya wal bira qabnee yeroo laallu ta'a. Inni arfaffaan qabeenyaa fi humna namaa jiru wajjinii wal qabataa. Shanaffaan akka Oromootti akkaataa nuti dhibee keenya ittiin eeggannu muda yookiin gufuu mataa isaallee ni qaba jechaadha. Qabxiilee shanan kana xinnoodhuma ibsuudhaaf waan yeroo bal'aallee fudhatu qormaata bal'aaree kan barbaadu waan ta'eef
addunyaa gara isa qabxii jalqabaatti yoon deebe bara 1990 duraa kan adda bilisummaa Oromoo dhibee qabaachaa dhibeen isaanii guddaa ture. Oromoo fi Oromiyaa uummata isaa mataa isaatti Oromootti barsiisuuf biyya ollaatti barsiisu waan guddaa ture. Galoonni yeroo hedduu bara sana keessatti gaggeessaa turan ibsanii jiranii. Inni kun hirmaannaa adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa keessaatiin hundee godhate jechaadha. Addunyaa irratti maqaan Oromoo birattis gaaffiin Oromoo hundee godhatee Oromiyaanis jalqaba irratti kakkillee 4 jedhamaa turte Oromiyaa jedhamtee sadarkaatti biyya sana keessatti ifatti labsamtu irra geesse. Egaa rakkoon jiru isaa asitti ka jirurraa yooniin haasa'e wayyaa. Jalqaba yeroo adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaatti seenu lolli qabbanaawaa gola lama keessatti ture bahaa biyyaatti ture. Lolli qabbanaawaa suni gar tokkotti naannawee olaantummaa dhihaatiin kan mootummaa US'n hoogganamtu kan liberaal dimokiraasiin olaantummaa itti argateetiin gar tokkotti naanna'e jecha. Isa kana pirezidaantiin US yeroo sana biyyicha gaggeessaa turan New World Order jedhanii lafa kaa'anii. New World Orderiin kun humni laga seenee qawweedhaan dhibee hiikkatu tun ta'in kan mariidhaan hiikkatu kan abbaa humnaa biyya namaa weeraru tun ta'in humna nama weeraru kan addunyaa wal faana fuuldura dhaabattu waliigala kan rakkooleen jiranii ilaafilaaleen hiikamtudha jedhanii lafa kaa'anii turan. Inni kun humnootii bilisummaadhaaf falmanitti abdii fi sodaa gati lamaansaa. Karaa tokko abdiidha, dhibeen keenya karaa nagaa hin hiikama ka jedhu lafa kaa'e. Karaa tokko yoo waan kun ta'uu baate qawwee lafa keenyee dhibdeen uummata keenyaaf gaaffiin keenya tamta haalaata ka jedhu rakkoo adda bilisummaa Oromoo duwwaa otoo hin taane kan yeroo sana irratti bilisummaa uummata isaaniif falmanii kan hedduu isaanii ture jecha. Isa kanarratti hundaa'es kan adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessa seene. Haa ta'u inni kuni gaafa aangoo dhuunfannaa EPRDF'dhaan fashalaa deemu dirqiidhaan adda bilisummaa Oromoo gadi bahee jecha. Waraanatti deebee jecha New World Order jedhame sanarraa ala qawwee lafaa kaasee jecha. Jecha sanarraa ala duwwatu hin ta'in gaafas gaafa Afrikaa keessatti mul'atan Soomaaliyaan 91 irraa kaatee biyya mootummaa hin qabne taatee jirti. Rakkoo mataa isaatii inni qabaa jecha. Itti aanee Soomaaliyaa keessatti mataa isaa waraanni US nagaa fidee isteetii kana gara mootummaatti fide jedhee kan itti amahu milkaa'uu dadhabee 1994 achi keessaa bahee jecha. Dhibdeen Iraaq jiddu galeessa bahaa keessatti hammaataa ture. Biyyootiin Yugoslaaviyaa fa'aa warri Baalkaan kun kan akkas tokkummaa Sooviyeet Yuuniyen sana karaa nagaa dhibee isaanii hiikkachuu kan waraana uummanni keessatti duguuggaan sanyii dhala namaa irratti raawwatametu keessatti ta'e jecha. Ruwaandaa keessatti 1994 guyyaa 100 keessatti nama 800 oltu lubbuun isaa bade jecha. Waraana US naannoo Yemanii fi instituushinii US kan Yemanii fi Saawudii keessa jiru irratti balaan gaggahee. Haalli kun neetwoorkii bal'aa nagoomii mootummaa US irratti mataasaa kan isa yaaddessu babal'achaa ture. Isa kana keessaa baay'een naannoo keenyatti marsee jiraachuus. Bin Laaden immoo 1991 kaasee hanga 96tti Sudaan keessa jira jedhamee tikti mootummaa US jala jiraachuusaa. Inni immoo achi taa'ee tarkaanfiin inni fudhatu hamaa ta'uusaa. Fakkeenyaaf pirezidaantii Egypt gaafa inni walgahii OAU'f dhufu bara 1995 keessa magaalaa Finfinnee magaalaa handhuura Oromoo irratti balaa irra geessuuf yaalame waan isaa fashaluunsaa. Isaan kun hundi mootummaan US gara dimokiraasiitti humnootii fi biyyootii dhiibuurra
gara nageenyi mataa isaa irratti akka inni fookasii godhu isa hidhatee jiru immoo nuti kan hidhuu waan jirruuf akka inni bifa shakkiitiin ilaalu keessa galcheedha. Kuni danqaa ture nuufi isa kanaafuu dhiibbaan araaraatiin dhibee deebi'aa inni jedhu gara jalqabaa irratti biyya Eritiriyaa keessatti ta'ee Atlaantaa seentariitti ta'ee Waashingtan DC'tti bakkootii garaagaraatti yaaliin godhamani kun hundi kaanaan dhibicha akka nagaadhaan hiikamu ture. Haa ta'u garuu mootummaan TPLF barbaachisummaa isaa ija nageenya gaafa Afrikaa duratti gatii hubatee fi aangoosaa sana bal'ifachuu malee dhibee biyyicha keessaa hiikuu gatii hin barbaanneef milkaa'uu dadhabee jecha. Mee samma ifa godhamee dhaggeeffatootaaf Asmaraatti fa'aa Atlaantaa fa'aatti ni jettanii marii godhamee ture jechuudha mootummaa Itoophiyaa fa'aa. Haasaa jiddu galeessa jidduu deemtuu biyyooti yaa wajjiniin keessatti biyya kan isaan irratti qooda fudhatanii haasaan TPLF fi adda bilisummaa Oromoo jidduu Asmaraatti illee ta'ee ture, Atlaantaa seentariitti illee ta'ee ture, koongiresmaan Niinis Waashingtanitti gaggeessee ture. Isaan kun hundi hanga danda'ametti dhibicha hanqisuuf kan yaalamanii turan. Hanga Asmaraatti iyyuu deemanii jechuudha gareen sadaffaan. Gareen sadaffaan egaa qoonsiloo bakka bu'ootii isaanii imbaasii biyya Eritiriyaa Asmaraa keessa warra jiraniin bakka buufatanii miidiyeetii boossaa turan mootummaa Eritiriyaa faana jecha. Mootummaan Eritiriyaas fedhii qabaayyuu akka araaraaf. Mootummaan Eritiriyaa nagaaf fedhii qaba ture. Keessumaa amma 1993tti dhibee isaa walabummaa biyyummaa isaa gatii barbaaduu fi fedhii ni qaba ture. Sana boodas dhugaatti fedhii hin qabu mootummaan Eritiriyaa jechuun namatti ulfaata. Maaliif waan nagaan jiru irraatiitii innillee karaa daldalaa karaa adda addaa bu'aa argachuu gatii danda'uu fi nagaa biyya Itoophiyaa keessa irratti jibba qabaa akka jedhu hin qabu amantaan qabu. Amma karaa Eertiraa warri qaama sadaffaa dhufan kun erga baa'oon Eertiraa seeneeti hoogganni isaa hammi tokko immoo isa bara ce'umsa duraatti kan isin jettan. Abaa'oon yeroo dheeraadhaaf qabee humna bilisummaa Eertiraa falmanii fi humna xumura irratti aangoo qabate TPLF wajjiniin hariiroo ni qaba ture. Akka mootummaa ce'umsaa keessaa baheen adda bilisummaa Oromoo qubsuma hin qabu yookiin immoo teessoo hoogganaa biyya Asmaraa keessatti hin qabu. Kan inni hoogganni isaa gara biyya Asmaraa keessatti deebi'e 1999 gara dhumaarraa kaaseetti yeroo sana hin qabu achitti garuu hariiroon ni jira. Qaamni sadaffaan kun erga achi dhaqxaniiti jechuudha kan Eertiraadhaa karaa Eertiraas hin dubbisuu yaalan. Warruma dura faasiliteetii godhanidha warra dhimma kanatti hordofaa jiran maaliif jalqabumarraa kaasee dhibdee kun jala bu'aa ture. Haalli gaafa Afrikaaf jedhe kana gaafa Afrikummaa sana darbe haala addunyaa wajjin wal qabata ture. Haala nageenya mootummaa US yaaddessaa asirra geessi ture. Inni kun yaaddessaan kun hammaatee sadarkaa olii irra gaheeti 1998 imbaasiin magaalaa Naayiroobii fi Daar es Salaam jiran rukutamanii humna shororkeessaadha. Kuni balaa ifatti mootummaa US irratti xiyyeeffate kan gaafa Afrikaa keessatti ta'ee ture. Isa kana keessatti warri kana raawwatanii gara Somaaliyaatti baqataniiti Somaaliyaa keessa jiru ka jedhu US irra gahe. Kanaaf jaallates jibbees humna ittiin kana faana falmu humna ittiin kana fuula dura dhaabbatu ijaarrachuu dura ture mootummaan US. Kanaafuuti mootummaan Clinton the new generation jedhee warra yeroo sana irratti mootummooti gaafa Afrikaa gaggeessaa jiranii Mallas Isaayyaas Museveenii Kigaamee dabalatee isaan kana iddee Afrikaan kolonii jalaa baatee warra yeroo sana kolonii jalaa baasanii warra Kwame Nkrumah fa'aa Patrice Lumumba fa'aa irratti aananii generationiin haaraa amma kun dhalate isaanii ol kaasuu yaale. Haa ta'uu hin taane daran sadarkaa biyya isaa keessattuu 2001 irratti September 11 dhufe
walii galagaa inni kun deemsi kun hundi mootummaan Ameerikaa akka inni nageenya mataasaa irratti nageenya fedhii dantaasaa irratti kan hundaa'e irratti akka inni fookasii godhe akka dura dimokiraasiin biyya addunyaa irratti lalisee addunyaan hundi nafaana buqqaatee deemte akka jedhamu sun milkaa'uu dhabeeti hirama haadhuuf jechaadha. Isa kana keessatti yeroo namatti ufitti hawwatu warri gaggeessan sun dimokiraatawaa ta'uu isaanii caalaa fedhii isaaf warra gargaaran ta'uu isaatu ulaagaa jalqabaa irratti dhufe jechaadha. Isa kana keessatti Itoophiyaan yookiin mootummaan Mallas shariikummaa lola farra shororkeessaa kanarratti gaafa Afrikaa irratti ka jalqabaa ta'e as ba'e. Inni kun Global Security Network Ameerikaa keessatti sadarkaa sadiitti ilaalaman keessaa sadarkaa lammeeffaa irra ishee fide. Sadarkaan tokkoffaa warra naatoo warra wajjiniin qolee wal cinaa dhaabbatanii lola gaggeessan yeroo ta'u, inni sadarkaan lammeeffaa immoo bakka inni hin jirretti warra lola isaaf gaggeessan warra inni leenjifatu warra inni hidhannoo guutuu kennuufi warra ta'anidha. Inni sadeeffaan dhimma loojistikiif warra itti gargaaramu. Kanaaf Itoophiyaan sadarkaa lammeeffaa sana qabatte jechaadha. Akka kanaatiin humna waraanaa TPLF leenjisuu bobbaasuuf kan isaaf gahu meeshaalee guutuu kan tikaa waa hundaaf kan isa barbaachisu guuteefi jechaadha. Kuni itti fufee 2002 irratti Jibuutii irratti waraana isaa akka inni fidee qoqqoosuma godhatu godhe. Waraanni kun waraana TPLF fi waraana naannoo sana jiran wajjiniin kan leenjisuu kan wajjiniin waa hunda godhu ta'ee daataa waraana kanaaf barbaachisu marammoo mootummaan TPLF akka inni hirmaatu ta'ee inni kun egaa akka inni mootummaan US nurratti hidhannoo isa sana gabbisatu boosisee lammaffaa odeeffata ikaaf barbaachisan security information akka tasaatti dhimma lola shororkeessummaadhaaf gatii supply isaaniif ta'uu isa kana akka garaatti akka isaan argatanii godhi jechaadha. Unuun immoo lola lama akka nuti gaggeessinu jechaadha. Ofirraa ittisoo lama tokko uummanni keenya abdii kutee humna shororkeessaa keessa akka inni hin deemne, lammaffaa immoo mirga isaaf akka inni karaa haqaa falmatu qawwee baannee nuti adeemnu qawwee mirga keenyaaf malee neetwoorkii garbiraa keessa akka hin jirre haa ta'u kan argisiisne. Falmannaan keenya amma dhufee barootii dheeraatti amma hagamii asii kanatti kan isa kana wajjinii wal qabatedha. Toora garbiraa keessatti akka hin lakkaa'amne, goolii garbiraa keessatti akka ramadamne, qabsoon keenya qabsoo haqaa ta'uusaa biyyootii dhiyaa fi warra USAtti kan konfiinsii gochuuf tattaafatamedha ture. Inni kun dhugaatti milkaa'ee jira. Milkaa'ee ka jennu gara murna namootarraa ala murna ijaaramee jiru gara 50 oliitii hanarraa designated terrorist organization jedhamanii beekamanii kana keessaa hin qabnu. Qabsoon keenya qabsoo haqaa ta'ee jiraachuunsaa ni hubatama. Haa ta'u miidhaa nurra gahu sanaaf gargaarsa tahanii dhiibbaa irratti godhanii mootummicha gara nagaatti akka inni dhufu gochuu hin dandeenye. Kuni tokkoffaa fedhii isaaniitiin yeroo ba'uudhammoo amma yeroo ammaa kana keessammoo akka gaafasii sana yuunipoolaar utuu hin ta'in addunyaan gara maltipoolaariitti ceetee jirti. Warra akka Chaayinaa fa'aa biyya Afrikaa dhuunfatanii jiranii kompitiishiniin Afrikaa fi Chaayinaa jidduu jiru ammallee hariiroo daldalaa hariiroo dantaa dinagdee irratti kan hundaa'e waan ta'eef inni kun baay'ee golbee jira jechaadha. Dhiibbaa akka namni mootummaa diktaatara tokko irratti godhu utuu hin ta'in filmaata gara biraa akka inni kennatuu fi godhee jira. Haalli addunyaa akkasiitiin nu qabee ture. Gara qabxii koo lammeeffaatti yoonii ce'ee dhibdeen bilbiltuu gaafa Afrikaa keessa jiran kan keenya akka tokkotti golbuu danda'aniiru. Inni kun mataan isaa dhibdeedha. Isaan kana yooniinsi fudhadhee Daafuur keessa Sudaanii fi Daafuur jidduu dhibdee hamaa sanyii duguuggaa dhala namaatu lafarra gahee jira.
daangaa Itoophiyaa fi Eritiriyaa gidduutti waraanni ta'ee lubbuu nama meeqaa galaafatee haala addunyaan Security Councilin hiikuu irratti makaraa argetu jira. Jibuutii fi Eritiriyaa gidduu akkasuma dhibeetu jira. Somaalilaandii fi Somaaliyaa gidduu dhibeetu jira. Somaaliyaa keessa dhibee mataa isaatu jira. Saawus Sudaanii fi Noorzi Sudaan yookiin immoo Sudaan jedhamtee jirtu irratti waa'ee daangaa abiitu jira. Amma immoo deebi'ee Sudaanuma keessattuu haala amma dhaalataa jiru kana haala mormii lama walitti ga'ee kibba Sudaan gaafii jireenyaa ishee keessa galchee jirutu jira. Itoophiyaadhaa fi Keeniyaa jidduu irratti haala humnootii gara biraa hordofa jettee isheen naannoo daangaa booressitu jira. Somaaliyaa fi Keeniyaa jidduutti illee haala akkasiitu jira. Isaan kun dhibdee gara 10 ka ta'an kanarratti dabala dhibdeen bishaan Abbayyaa Ijiptii fi Itoophiyaa wal dubbisiisaa jira. Isaan kun global issue. Dhaggeeffattoota keenya Dr. Shuggut Galataa Adda Bilisummaa Oromootti hojii quunnamtii alagaa yookaan dippiloomaasii irratti kan hojjetanidha. Amma isa makaaftan kanarratti wanneen Afrikaa bahaarraa qabsoo bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromootiin gaggeeffamu irratti gaaddidduu hamaa ta'aniiru warra jettan kana keessaa Adda Bilisummaa Oromoo dantaa argachuuf hin sochoone warri jedhan jiru. Jechuun amma Daafur keessaa lola jira, Sumaalee keessaa maal keessa warra jedhaman kana otoo abaa'oonis jeequmsa akkasii dhuumee lafarratti hojii qabatamaa dalagee jiraate faranjiin akkuma ija isaanii gara biraatti qaban isattis qabuu danda'u warri jedhan jiru. Isarraa bu'aan buufachuun danda'ameera yookaan hin danda'amu ture Doktor? Akka isaanii gochuu jechuu kooti. Akka isaanii gochuu jechuun dhibdeen keenyallee akkasuma garaagarii fakkeenyaadhaaf dhibdeen mootummaa Eritiriyaa fi Itoophiyaa jidduu jiru dhibdee daangaati. Nuyi dhibdeen keenya dhibdee daangaa miti. Dhibdeen Noorzi Sudaan keessa jiru dhibdeen Daafurii fi dhibdeen mootummaa Sudaan jidduu jiru falmannaa mirga uummataati kan sadarkaa jenoosaayidii gahedha. Qabsoo uummatichaa dhaqatanii sadarkaa jenoosaayidii uummanni hundi irratti hirmaatee hiraarsaa hamaarra kan ga'u gochuun taargetii keenya miti garuu falmannaa keenya dhaabna jechaa miti. Kanaaf adda addadha. Bu'aa konfliktii kana keessatti bu'aa argattaniitu moo hin arganne inni jedhu qabxii biroodha. Konfliktiin isaa adda addadha. Bu'aa irraa argattaniitu an arganne eeyyee kan arganne irraa qabna. Kan arganne keessaa 1, 2, 3, 4 kana jedhee lakkaa'uun haala qilleensa irratti natti ulfaata. An irraa arganneeru ni qabna. Ammoo dhibdeen keenya tokkollee miti. Tole. Mee bara mootummaa Kiliintanii Adda Bilisummaa Oromoo gara goolessummaatti ramachiisuudhaaf wanti yaalame tokko jira jedhan. Mee waa'ee sanaa maal jettan Doktor? Bara mootummaa Kiliintan irraa bu'aa miti kumaniin jalqaba irratti si ibsu yaale barooti ammana deeman kana keessatti mootummaan TPLF aninni kaayyoo ko jedhee fudhatee Adda Bilisummaa Oromoo mootummaa qaama gola warra shororkeessitootaatti akka warri dhihaa isaaf ilaalan galmisa. Kanaaf loobii dhaabbataa hanga guyyaa har'aatti gaggeessa. Hanga guyyaa har'aatti loobii dhaabbataa ni gaggeessa. Garuu yeroo tokko irratti yeroo mootummaan US confusionii keessa galee yookiin immoo warri qondaalonni isaa warra karraayis sagalee jabaa dubbataniiru ture. Haa ta'u sana birmannoo beektonni keenya dhaabichi hawaasni keenya ofirraa fincileedhaan yeroo sanarratti akka hubiin sirrii hin turre ibsamee inni sunis sanumaan irraa buufame ergasii hidda godhatee hin deemu.
Mee gama diyaasporaa affeer jedhee mootummaan banee fi gama lafa gurguruutiin dhimma Oromoo kana gurguruudhaaf wanti yaalame jira moo adda bilisummaa Oromoo gama kanaanoo maal godhe laata? Inni kun egaa qabxii sadaffaa siin jedhe sana keessatti amma kan dibdee bilbiltuu gaafa Afrikaa keessatti kan dhimma Oromoo golganii si waanii jedhee qabxii sadaffaa na yaadachiiste siifaa tolu. Inni kun waan akkaataa itti mootummaan Itoophiyaa nu fuuldura dhaabbachuuf tattaafatu akkaataa inni itti hojjetu. Inni kun mootummaan kun aangoo siyaasaa biyyattii qabatee aangoo siyaasaa biyyattii qabateetiin qabeenyaan biyya sanaa leegaalitiin ija addunyaa duratti kasaa taatee jirtu waan miti. Isa kanatti dhimma bahuudhaani jiruu dippiloomaasiif isa gargaaran kan inni tamsaafatu ni jira. Kan inni irratti bobbahee hojjetu ni jira. Isaan kana keessaa tokko qabeenyaa fakkeenyaaf warra makaasti kana qabeenyaa uummata Oromoo sana dabarsanii gurguruudhaan dabarsanii kennuudhaan laand giraabingiidhaan firoota warra akka biyya Hindii jiddu galeessa bahaa biyyooti adda addaa ofitti hawwachuu danda'eera. Isaan kun dantaa isaanii irraa akka ka'e carraa teessuma tokkummaa biyyoolessaa adda addaa keessatti yookiin UN keessatti qabanii isaaf loogii qabanii ifatti yeroo isaan itti mul'isaniirutu jira. Isa kanatti gargaarameera. Inni lammaffaa ufuma isaayyuu akka sila kakaasaa ture shariikaa farra goolestootaa lola farra goolestootaatti bobba'amu keessatti lakkoomsa tokkoffaarra ta'ee of gargaarsiseera jechuu dandeenya. Inni sadaffaan nagaa fi tasgabbii yookiin sabatiinsa bakkootii adda addaatti ka'ani keessatti mootummaan kun amma yeroo ammaa kana keessa yoo fudhattee daataan jiru kan inni argisiisu sadarkaa arfaffaarra jira addunyaa keessaati. Maaliin? Peacekeeping force UN keessatti gargaaruudhaan sadarkaa arfaffaatti biyya jiru jechuudha. Inni kun fedhii biyyootii garaagarii waan guutuu fi dhibee isaanii waan kabarii godhe isaaniif dhibeedha. Karaa tokko isaaf garuu karaa inni itti humneessatuu fi akkasumas dippiloomaasii isaa loobiitti godhatu waan ta'eef itti gargaarameera jechuun ni danda'ama. Kana irratti dabalataa mootummaadha akkuma siin jedhee miishinii adda addaa dippiloomaatik miishinii adda addaa addunyaa kanarra ni qabaa gara biyya gara waajjira 38-36 ol ta'anii isaan kun hundinuu isaaf loobii gochuu irratti ni gargaaru. Akkasumas itti qaxaree konsaltansii adda addaa London, Brussels, Washingtonitti dhaabbataan kan loobii isaaf godhanii irratti hojjete jechaadha. Inni kun hundi danqaadha jiruu keenya irratti jechuun ni danda'ama. Akkaataa itti mootummichi fuuldura dhaabbatu yoo irratti kaasne mootummaan kun kan mootummootii warra duraarraa adda isa godhu gola tokko keessas uf kaa'ee kan gola tokkotti ufidhee taa'umti hanga sana mootummaa US fi warra West wajjiniin hojjetu cinaatiin mootummaa Chaayinaa wajjiniin hariiroo hundee qabuu fi hariiroo kan isa warra West irraa gadi hin taane tolfatee jira. Inni kun MOB jedhamee garatti filachuu danda'u haalatti danda'urra gahee jira jechaadha. Kanaaf akkaataan hojii mootummichallee hedduu dhibdee guddoodha jechuun ni danda'ama. Mee gama kanaan adda bilisummaa Oromoo maal godheera laata? Keessattuu amma lafa faalaalchisee biyyoota amma Chaayinaan biqilaa jirti gama faallaa warra dhiyaa kanaatiin humni garee lammaffaa deebi'uuf kan jiru fakkaata gara Raashiyaafas dabalatee adda bilisummaa Oromoo gara tokkotti cillaaqfachuudhaaf yookaan miidhaan lafa kana saamuu egeree qabu biyyoota hubachiisuu irratti mootummaan Itoophiyaa irratti qacaratee hojjechiisaa jiru kaaftaniittu gama kanaan adda bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo wanti godhan qabu laata yookaan baqattoonni ala jiran fa'aa hayyoonni. Hariiroon jiru yeroo hundaa hariiroo gaddarratti hundaa'etu hin ta'in hariiroo dantaa ofii kabachiisuu irrattidha. Firrii dhaabbataan hin jiru dantaa dhaabbataatu jira. Nuyi miidhaa nurra gahu kana fayyuma hidhii tuutee ilaalee kan nu gargaaru hin ta'in
argatu sanarraatiin nu gargaara. Nuyi dantaa egeree booru nurraa argachuu dandeessu ka jennu addatti utuu hin baasiin humnooti adda addaa biyyooti adda addaa irratti bobba'ana. Hawwachuuf tattaaffiin keenya Chaayinaan har'a biyya sana keessa galtee jirti. Kanaafuu yuuboo diina keenya jennee kaataagoraayiizii kan nuti goonuu hin qabnu. Indiyaan akkasiidha jennee ka goonuu hin qabnu. Isa investii gootan kanarratti bara dheeraa umurii dheeraa godhatamee kan waliin hojjettanii ittiin jiraachuu dandeessanii nu faana ta'uu yoo nagaan jiraatedha ka jedhurraan tattaaffii dhaabbataadha goona gama hundaanu. Gama akkatti dhiyaannutu adda addadha. Warra dhihaarratti impaaktiin laandi giraabiinkiin fidaa jiru dhibdeen naannoo sanarratti fidaa jiru akkatti dhiyeeffannu qabna. Warra biyya keessaatii immoo gochaa jiran irratti inni isaan godhanii rakkoon inni fidaa jiru egeree booruu isaanii qabeenyaa keenyadha jedhanii akka isaan lakkaa'uu hin dandeenyetti akka inni dhibee isaanitti fiduu danda'u irratti appiroojii goona. Garuu hunda faana tattaaffii keenya ni jirra faana jechuudha. Qaamaan amma wal dubbisee adda bilisummaa Oromoo jechuu danda'ama akka Chaayinaa fa'aa kana akka Raashiyaa fa'aa kana maaliif humna ta'anii kabaa jiranii warra tuta garasiidhaan jiran waan ta'eef dantaan isaanis amma Oromoo faana walitti hidhatuuf Chaayinaa fa'aa Indiin fa'aa qaamaan wal dubbiseera baa'uun isaan kana. Egaa qaamaatiin akka sadarkaa adda addaatti warri yaadamus ni jira. Inni kaanis korrespoondaansiin yaadama. Inni kaanis abbaa meeqa jidduudhaan mideetarii biraatiin yaadama. Kuni akkaataa hojichaa waan ta'eef yookiin jechuu danda'a. Gara Afrikaatti hoggaa deemne dippiloomaasii tokko abaawoon kan komatamu biyyoota ollaa itti dhiyaatee dubbisee hirkannaa bakka qubsumaan argannuudhaaf hin yaallee jedhu abaawoodhaan keessattuu amma Ijipti fa'aa haala Ijipti fa'aa kaasanii yookaan Sudaan kibbaa keessa waala jirurraa ka'anii yookaan mootummaa Keeniyaayyuu sirriitti amansiisanii teessuma kan isaaf ta'u abaawoon argatee hogganni isaa Eertiraadhaa bahuudhaaf hin yaallee jedhu. Mee maal jettani? Hariiroo mootummaa wajjiniin ta'ee mootummaa miti kan hin ta'in nan governmental organizationii wajjiniinis ta'e hariiroo tooftaa hariiroo tarsiimu hariiroo dhumti guyyaa tokkoof immoo balaa ta'a jedhee kan irratti dhaabichi gilgaalata. Akkuma silas lakkaa'aa turedha sii jechaa ture fakkeenyaaf Billaaden ollaa keenya 92 hanga 96tti Sudaan ture gaafa sajjidannee waraanaaf ka ta'u hundatu fudhannee irra ta'e jettee yoo na falmitate waa biroodha. Kanaaf dhaabichi isa jedhamu kana hundanii argaa. Isa jedhamu kana keessaa bu'aan naaf fiduu danda'u isa kam jedhee foormulaa mataa isaatiin kaalkuleetii godhataa jecha. Ammoo kan foormulaa kaalkuleeshinii hin qabneef kan nuti dhaabbataan irratti hojjennu hariiroo uummataati. Hariiroon uummataa uummata keenya warra ollaa impaayera Itoophiyaa jiran irraa kaasee uummata Keeniyaa irraa kaasee Somaaliyaa keessa jiran, Jibuutii keessa jiran, Eritiriyaa keessa jiran hariiroo uummataa tolfachuuf dhaabbataa godhachuutti ni tattaafanna. Aliifi hariiroon mootummaallee takka takka haala mootummaan Itoophiyaa security gaafa Afrikaa keessatti waaltawaa center taatee gadi jirtuuf haala ishee kana mootummootii irratti dhiibbaa ni godhatti. Haala ishee kana mootummootii naannoo ishee jiran dantaa adda addaadhaan ni bitatti. Fakkeenyaadhaaf fudhattee Somaalilaandii waraana ni leenjistii. Hargeessaatii waan irratti buufattuuf kiraa kaffaltu tokko ni qabdi. Isa kanaatiin mootummicha gara tokkotti ufitti haqaa akka jiru dandeessi. Garuu uummanni Somaaliyaa akka sanadha jechaa miti. Uummanni Somaalilaand akkasidha jechaa. Kan Jibuutii illee kana ta'uu mala. Kan Saawus Sudaan illee akkuma argiteedha kun amma mootummaan isaa fi mootummaan Itoophiyaa wal balaaleffataa jira. Garuu hawaasni isaa dhaabbataan hariiroo uummanneen keessa deemnee baanu darbinu jecha. Mootummaan Keeniyaallee mootummaa tokko mootummaatti dabarsee haa kennu malee uummatni naannoo sana akkasidha jechaa. Isa kana keessatti akkaataa itti sochoonu bifa adda addaan ta'aa. Kan Ijiptis taanaan Ijipti Itoophiyaadhuma wajjiniin wal dhibaniif
duwwaa kan irratti gaggamnu tun taane dhibdeen Ijiptii fi Itoophiyaa jidduu jiru maalidha? Dhibdee kanarratti nu immoo ilaalcha akkamii qabnaa? Isa kana keessatti immoo gargaarsaaf bu'aan nuti achirraa argannu jira hoo jiraate akkamii? Inni kun egaa jiruu labsamee haasa'amu waan hin taaneef hedduu isaa irraa haasa'uun natti ulfaata. Amma waggaa hojii dhimma Oromoo addunyaa beeksisuu kanarratti adda bilisummaa Oromoo bobba'ee dalagu. Mooraa Oromoo jedhamu keessatti ilaalchi siyaasaa adda addaa dhalachuun gufuusunitti ta'eera laata? Amma fakkeenyaaf warri mootummaa amma biyya bulchuu keessa warri jiran jiru dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo isaanis nuti Oromoodha haalli mijataadha jedhanii gufuusunitti ta'eera yookaan immoo warrumti mootummaa sana balaaleffatanii garuu ilaalcha dhaabaa warra adda ta'an warri qaban Itoophiyaan jiraachuu qabdi warri jedhanis jiru. Kun gufuusunitti dhuumeera Dooktor akka dhaabaatti? Gufuu sila akkaataa Oromoon hojjetu jedhee tuqe keessa kan naniin ibsuun irra turedha. Isa kanatti naniin dhufaa jalqaba kananiin dargadhee irra darbuu barbaanne humni qabeenyaan humni namaa jiruu dippiloomaasii kanaaf barbaachisu guddaadha. Waan mootummaan waajjira itti banee deeggartuu itti godhee non-governmental organization itti banee raawwatatudha. Ofii keenya raawwannaa inni kun dhibdee ta'uusaa indikeetii godhee darbuun fedha. Gara amma qabxii kaastetti bakki nuti dhannee firatti baafachuuf isaa ta'uu dhibee keenya itti himachuuf isaa ta'uu humnootiin siyaasaa impaayera Itoophiyaa bakka dhaqani bakka mootummaan itti dhaqu bakka jaarmoleen siyaasaa Oromooillee itti dhaqanidha. Waajjiroonni kun baay'een isaanii wal fakkaata. Kan Oromoo akka tokkotti dhaqnatu hin tahiin yoo xiqqaate akka 4-5ttidha waajjira tokko seenna jechuudha. Inni tokko akka miseensolii fi hoogganootii olaanaa dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromootti warri deeman warri qondaalonni OPDO uummanni keenya mirgisaa kabajamee fi jira. Kan nu hafe iyyuma seenaa gochuudha. Kan nu hafe misoomina biyya sana keessatti dagaagsuudha jedhaniitti dhiyaatu. Isaan kun kottaa biyya qabna lafa keenya irratti investii godhaa. Kottaa piroodaaktii nuti oomishnu nurraa fudhadhaa. Akka kanaatiin dhiyaatu jechaadha. Mirgi guutuun jira jedhe. Isa kana keessaa bifa ekskiyutiif kan dhufaniitu jiru. Warra gaggeessitoota mootummaa ministeer deetaa yookiin waan garaa gariitti ture. Legislative body mana marii keessadhaan jiranii kan nuti barbaannu democratic institutionii waan akkasii uummata keenya kana barsiisuuf kana gochuuf kan nu barbaachisu malee biyyi keenya rakkoo hin qabu. Barnoota humna namaa guddisuutu nu feesa jedhanii warra dhufantu jiru. Isaan kun hundinuu warra miidhaa uummata Oromoo lafaa kaasuu hin feenidha jechaadha. Humni lammaffaan dhufee haasofsiisuu heera Itoophiyaa fudhannee mana marii keessa teenyee paartii biyya keessatti dhaabbannee gaggeeffataa jirra. Mootummichi dirree siyaasaa, qaaba siyaasaa, falmii siyaasaa nuti goonu nurratti ugguree miidiyaa akka garaa nuuf hin godhu. Dhibdee adda addaatiin filmaata keessatti dhiibbaa nurratti godha. Isa kana dhiibbaa irratti godhaa jedhanii warri teessoo qabanii dhufu jechaadha. Warri mana marii keessatti har'allee teessoo namni qabu hin jiru, garuu akka paartiitti ni jiru. Isaan kun akka kanaan dhufu jechaadha. Kun humna lammeeffaa. Humni sadeeffaan hagamii as kanas bahee karaa nagaa biyyatti gallee qabsoo gaggeessuu feena. Sagantaa siyaasaa keenyallee tokkummaa Itoophiyaa fudhatee kan keessatti deemaa jirudha. Isa kanaaf akka nuyi biyyatti gallee galmoofne yeroo adda addaa jiruu siyaasaa gaggeeffannuuf dhiibbaa nu godhaa akka jedhu jechaadha humni sadeeffaan. Humni arfaffaan
civic organizationii keenya uummanni keenya miidhame ajjeechaa akkasii ta'e saamicha lafaa akkasiitu ta'e international communityin kanarratti mootummaa sana gargaaruun isinirra jiru aaba isa jedhee iyyatu amma humna isaatti waldaa ogeeyyii ta'uu ni danda'a, community adda addaa ta'uu ni danda'a, namoota adda addaa illee ta'uu ni danda'u akka nama tokkootti. Inni kun civic organization hawaasa keenya namoota keenya kan itti iyyatanii jecha. Arfaffaa shanaffaa nutu dhaqaa nuti uummanni Oromoo waanjoo garbummaa hamaa jala jira. Ammallee ajjeechaatu jira. Indiscriminate. Umurii waggaa 9 irraa kaasee amma jaarsa waggaa 90tu deemaa jira. Nama tokkee fi abba meeqaan ajjeesamaa jira. Gaaffiin Oromoo hundirraa hanga hin deebiinitti dhibeen biyya sanaa hiikamuu hin danda'u. Warri nagaatiin illee deemnee filmaata keenya gaggeessi jedhan warri biyya keessa taa'anii filmaata adda addaaf illee yaalanii itti ugguree mootummichi dhorkee jira. Kanaaf mootummaan kun hundeerraa buqqa'uu qaba. Gargaaruun sinirra hin jiru. Development assistant group jettanii warri isin ijaartanii mootummicha suphuuf makaraa argan kunillee hin argu. Kun hiikatti gochaa hin jirtanii. Gargaarsi mootummaa kanaa abbaa irrummaa guddisuudha jennee dhiyaanne. Inni kun nama akka alaa ilaalutti iddee garaagarii irratti waan wal faallessuuf dhibdee mataasaa danda'e afaan tokko taanee dhiyaachuu dhabuun keenya karaa tokko uummata guddaadha. Maafi garaagarummaa yaadaa jiraate jechuun ulfaataa haa ta'u fira baafannaa irratti garuu ulfaataa ta'uu isaanii calaqqisiisa. Yeroo ammaa kana hojiin dippiloomaasii dhimma Oromoof Oromiyaa impaayera Itoophiyaa waliin qabsiisee walitti hidhatee wanti deemaa jiru Waashingtan DC'ttis haa ta'u Jenevaatti haa ta'u Bruuselsitti ollaa Oromiyaattis jira Dooktar. Hojiin dippiloomaasii abaa'oo ta'es kan hariiroon uummatni fira baafachuuf tattaafatu dhaabbatee hin beeku. Gaaf tokkotti kana goone kanatti kana ta'e ka jennu irra caalaasaa kan wal fudhatee kana ani godhee kan inni tokko godhee kan wal irratti kuufamee kan civic organizationiin keenya hojjetu kun hundinuu kan wal qabatee guddataa bal'ataa deemudha jiruunsa jiru irraa jalaan lafa jalaa ifaaf toskaan deemudha. Haa ta'uti waan nuti amma gogochaa jiru itti fufeenyuma kana duraa aga tokko maqaa siidha'uudhaafi jalqaba irratti eddee jirru raayyoonsii ka'ee humnooti siyaasaa impaayera Itoophiyaa fi uummatoota isaanii wajjiniin tattaaffii nuti fakkeenyaaf warra Ugaadeen, warra Sidaamaa, warra Gambeellaa isaan kana sadarkaa lamatti waliin deemaa jirra. Sadarkaa tokko akka jaarmiyaatti waliin hojjechuu waan garaagarii gochuu. Karaa lammeeffaa akka hawaasaatti hawaasni keenya deeggartoonni isaanii yeroo irratti akka isaan wal qabataniif wal faana deeman keessumaa biyya alaa keessatti biyya keessatti illee hubiin kuni uummatoota cunqurfamaa irratti duwwaa miti kan inni murtaa'ee jiru hanga danda'ametti Pan Itoophiyaanisti warra ta'an wajjin illee hanga tokko daaloogii gochuu ni yaalla. Inni kun jiruu naannoo keenyaa jedhee yoonsii fudhadhedha. Jiruu biyyootii ollaa jiranii keessatti kan tokko lama sadii jedhee ifatti tarreessuun natti ulfaatu. Jaarmolee Sudaan keessaa tocho'anii biyyootii
garaagarii wajjiniin haga tokko uumii waliin qabna. Kuni kan naannoo gaafa Afrikaa fi Afrikaatti dhiyaatanii jiran yeroo ta'u, gara Awurooppaa yoon dhufee Awurooppaa keessatti akka dhaabaatti sadarkaa mana marii Awurooppaa sadarkaa European Commissioniitti European Council Task Force hojjetan keessatti fi biyyootii garaagariitti Neezerlaand, Noorweey, biyyootii adda addaa wajjiniin yeroo irraa yerootti dhaabbatummaan itti deemnee dhibee keenya, haala deemsa siyaasaa keenya, haala laafinaa fi jabina keenyaa hin hubachiisnaa, mararfannoo argachuuf illee inni tattaafanne jechaadha. Kun sadarkaa biyyaatti humni gara biraan kan wajjin hojjetamuun isaaf jiru. UN keessatti aksesiin keenya baay'ee murtaa'aadha. Akka caasaa UN'tti General Assemblytu jira, Security Counciltu jira, Trusteeshiptu jira, Secretariat Office. Isaan kana keessaati Security Council kanatti dhaquu dandeessu. Haalli hamaa yoo naannoo sanatti dhalattedha. Kanani nuti irratti bal'inaan hojjechuu dandeenyu. Economic and Social Council sector isaa sana keessadha. Inni kun waan lama of keessaa qaba. Keessumaa karaa falmannaa mirga dhala namaa irratti Human Rights Council, Universal Periodic Review, Special Procedure for Human Rights Council, isaan kun charter based body dha. Treaty based body ta'anii immoo akka 10 jiru kan mirgi dhala namaa yeroo irraa yerootti itti gilgaalamanii. Committee on Political Rights, Committee on Economic and Social and Cultural Rights, Committee on Against Torture, akka 10tu jiru. Isaan kana keessatti isaan kun yeroodhaan sagantaadhaan gaggeeffamu jechaadha. Gama tokkoon civic organizationiin keenya warri mirga dhala namaaf falman kan Oromoo jala bu'anii akka isaan yeroodhaan irratti qooda fudhatan ni tattaafannaa, karaa isaanii argisiisnaa, encourage isaan goonaa. Karaa biraa namootiin miidhaa kallattiidhaan sududaan irratti ga'e waan torcharii fa'aa akka isaan itti deemanii witnessii kennan encourage goonaa. Maaliifi mirga isaatu qooda isaatu baay'ee isaa kan namni akka nama tokkeetti yookiin akka civic organizationiitti godhu waan ta'eef isa kana jala bubuune yaadachiifanna jechaadha. Baay'een isaanii efficiently irratti fudhatu. Gara fuula duraa kana caala akka isaan irratti qooda fudhatan ammallee carraa kanaan civic organizationiin keenya, human rights organizationiin keenya akka isaan jabaatanii uummanni Oromooillee akka inni isaanii jajjabeessu abdiin qabaa. Universal Periodic Review nama si'a lama deebi'eeti ta'ee 2009 2013 kana irratti humna guutuutiin irra qooda fudhatame. Garuu kana caala akka inni irratti qooda fudhatamu, akka inni saaxilamu, mootummichi akka inni chaalenjii ta'u gochuudha. Ufii keenya immoo bakka kallattiidhaan irratti carraa keenya argisiisuu dandeenyu warra akka indigenous body irratti, Human Rights Council mataa isaa irratti, UNHCR irratti bakka ufii keenya kallattiin itti seenuu dandeenyu. Red Cross irratti ufii keenya akka dhaabaatti itti deemnee goona. Isaan kun jiruu bal'inaan UN keessatti raawwatamanidha. Jaarmolee warra akka UNPO, warra akka New World Summit jennedha, inni warra laateraalii waliin hojjennuutiin illee isaan kana keessatti jiru akkasii keessatti gargaarsisna. Jiruun Jenevaatti raawwatamu kanadha. Waliigala 1 2 3 4 5 jedhanii tarreessuun baay'ee gaarii. Mee waa'ee New World'itti hin deebina. Amma akka biyyaatti waggaa dubbistan biyyoota tokko seentanii wayita quunnamtan yoo cuunfinee yaada isaanii keessaa baafne yaanni qabsoo isin gootan sirrii miti jedhu moo maal isinii deebisu? Hamaa tokko seenaa ni jiru isaanis
gara jalqabootii 2000 keessaa kan isaan nuun jedhanii haalli amma humna qawweetiin deemani hammaataa waan ta'eef maaliif karaa nagaa hin deemtanii ka jedhu ture yaadni baay'ee isaanii malee qabsoon keessan qabsoo haqaa miti ka jedhu kan takkaa dhagahee hin beeku. Aga ammaatti qabsoon bilisummaa Oromoo miidhaan uummata Oromoo irra ga'u kijiba qabsoon bilisummaa Oromoo haqa miti kan nu mudate hin beeku. Rakkoon jirtu hidhattanii deemtuudha inni jalqabaa. Inni ergee mootummaan adda bilisummaa uummata Tigraay kan hoogganamtu mootummaan Itoophiyaa waraana Eritraa wajjiniin seente ergee 2005 filmaata irratti nama fidde ergee keessumootii waan gurguddoo ta'anii kan keenya irratti dabala jechaadha. Gaambeellaa irratti 2003 fidde Hawaasatti Looqee Masakaar 2002tti nama fixanii mootummaan sun mootummaa abbaa hirree ta'uu hubatanii jiran. Amma yaanni isaan dhiyeessan rakkoo fi qaban irraa haasa'u haala maltipoolaar ta'e irraa dhiibbaan isaa mootummicha irratti qabanii muraasa ta'uu isaatiitti hubatu irraa kan hafe qabsoo keenya inni duruu illee hafee maaliif qawwee kaastanii maaliif qawwee baattu ka jedhu as bahaa hin jiru. Erga inni yaanni kun jijjiiramee qawwee kaasuun kun akka yakkaatti ilaalaa ka turan amma erga bira darbanii hayyoota Oromoo irraa Oromoo biyya alaa jiru irraa kan barate irraa kan hin baranne irraa xiqqaa guddaa irraa dhaaba siyaasaa Oromoo irraa dhimma Oromoo gabaa addunyaatti gurguruu irraa maal ta'e gamare? Ani irraa eegamu xiyyeeffatanii diina irratti yaada tokko qabaatanii bobba'uu duwwaadha kan amma Oromoo irraa eegamu. Qabsoon bilisummaa Oromoo kan inni guddachuu lalisuu danda'u kan inni bakka barbaachisu galii isaallee gahuu danda'u hirmaannaan dhala Oromoo keessatti guddaa fi garatti adeemu sanarratti yaada tokkicha diina isaarratti xiyyeeffannaa tokko yoo qabaatedha. Amma kan nuyi irratti yeroo keenya balleessinu hedduusaa gaafa mirga argannee booda yoo kana taane wayyaa yoo kana saane wayyaa sana taane wayyaa isa kanarratti yeroo keenya balleessuurra qaabsicha humna gochuu irratti biyya keessaa daa'imman Oromoo dhiiga ishee itti dabarsitu sanarratti qabsoo haqaa ta'ee jiru kanarratti humna tahanii waan gahee ufii keessatti qooda fudhachuu. Akkatti keessatti qooda fudhatan namatti himurra keessatti qooda fudhataa qooda sana qajeelchuu danda'u. Ogeeyyiin Oromoo waltajjii bal'aa qabu bakka itti qormaata waan garaagarii irratti dhiyeessuu danda'an. Riisarchii uummata Oromoo irratti gaggeessuu danda'an kan isa wajjiniin jiruuf jireenya isaa wajjiniin qabeenya isaa lafa isaa wajjin wal qabatee irratti haasa'uu danda'an foorumii isaa bal'ifatanii yoo deeman hawaasni Oromoo akka amma mul'achaa jiru waa hedduu waan hamilee nama kaasuu mul'ataa jira. Oromoon irreecha isaa kan isaa godhatee hundi isaa deemaa jira. Kun waan nuti tokko taaneetti deemaa jiru. Miidhaa ijoollee biyya keessaa irratti sagalee tokko dhageessisatee deemaa jira. Isa kanarratti dhaabatee isa kanarratti hundaa'ee bal'ifachaa dagaagfachaa sodaa tokko malee qabsichi tumsuudhaa qabaa. Gaafa kana ta'e karaan keenya deemsi keenya bifa godhatee galiin keenya illee ni gabaabbata. Warri jaarmolee siyaasaa immoo hundeerraan tokkummaa Oromoo kan tuqu irraa of qusachuutu namarra jira. Fedhii ofiif olaantummaa namummaa ofiif jedhanii kan tokkummaa uummata Oromoo tuqu kan dantaa saba Oromoo sharafsiisu irratti dhaabbii qulqullaa'aa qabaachuun yeroo ta'uutu irra jira jedhee yaada. Isa kanarraa of qusne jennaan waan nuti haasofnuuf waan nuti goonu hundi wal fakkaata. Barattoota Oromoo dhimma Finfinnee wal qabsiisee mormii kaasan irratti tarkaanfii irratti fudhatame irratti miidhaa hedduun ga'eera. Dhimma sana qaama adda addaa dubbiseera. Adda bilisummaa Oromoon akka hawaasaatti hiriira bahee dhageessaa ture dhugaadha. Abaawoon yoo qunnamee jiraate akka jaarmiyaatti jechuudha. Deebiin argattan yookaan wanti
jedhamee maali Dooktar gama sanaan ergaa fincilli sun ka'uu jalqabee jechuu kootti balaa qaqqabee ilaalchisee. Uummanni Oromoo akka uummataatti hawaasni Oromoo biyya ambaa kana keessa jiru civic organization'iin amma danda'uu isaa birmannoo godhee jira. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo jiru akkasii kana bakka isaa ilaalutti tattaaffii godhamee jira jechaadha. Eessadha bakki isaa ilaalu? Tokkoffaa jaarmiyaa mirga dhala namaaf falmanii kana keessatti akkuma isa kaanii innillee kunoo kanatu ta'aa jira. Jala deemaatii saaxilaa akka jedhu appiilii galchaa turre. Lammaffaa legislative body mootummaa tokko executive body mootummaa tokko maaliif executive bodyin isaallee yoo xinnoo dhabbise warri legislative akka isaan dhiibbaa irratti godhaniif jecha waliigaltee isaan biyya sana wajjiniin qaban waliigaltee isaan qaban sana irratti hundaa'ee appiilii keenya goone jechaadha. Ka waliigaltee keessaniitti kan sadarkaa duraa irratti dhufuu mirga dhala namaa waan garaagaris isaan keessatti tolfataniirutti jechaadha. Isa kanagaa isaan akka piroosesiitti ilaalu waan ati immediately react godhanii maal mootummicha accountable isa gochisiisuudha jedheetti yeroo tokkorra yeroo ga'u haala inni itti sadarkaa tokkotti dhufu godharraa kan hafe immediate wanti fiduun jiru garuu akkuma argite universal periodic review irratti kaasanii turanii mootummaa biyya keessaa mootummaan keessanii ijoollee akkanatti ijoollee Oromoo akkanatti ajjeesaa jira akka jedhu warri challenge godhanii ni turanii jechaadha. This is a process. Tole. Mee kadheenyaattaa kaanu adda bilisummaa Oromoo walgahii World Summit arfaffaa jedhamu irratti Brusselsatti argameera. Argamtan immoo isinidha. Maal dhiyeessitanii bu'aan isaa maal ture Dooktar? Dhugaadha. Walgahiin fulbaana 19 hanga 21tti Brusselsitti gaggeessamee ture for the new World Summit jedhanii. Walgahii kana kan stateless jedhamani. Biyya utuu ta'uu hawwanii sababa adda addaatiin mirga biyyummaa sovereignty dhabanii sovereignty isaanii irratti immoo olaantummaa dhabanii warra jirantu walgahee jira. Isaan kun ardii addunyaa kanarraa bakka garaagarii biyya Afrikaa keessaatii kan irratti argamne kan Oromoo kan warra Ogaadeen biyyoota ta'uuf walaba ta'ee garuu heeraan fudhatamuu dhabee warra rakkataa jiru warra akka Somaalilaand Noorzi Maaliirraa warra bilisummaa isaaniif wal falman Namiibiyaarraa akkas murnaaf shantuu Afrikaarraa argamee Middle East keessa jiddu galeessa bahaarraa biyya humnootii baay'eedha Kurdiin dabalatee Awurooppaa keessaa warra Baask Scottish warra garaagariiti. Akeekni walgahii kana tokko humnootii bilisummaa uummata isaanii fi hiree ofii murteeffannaa irratti hundaa'anii falmani kana muuxannoo akka isaan walirraa jijjiiran dhibdeen jiru ammam yuuniversaalii ammam lookaalii isa jedhu addaan baafatanii akka isaan yaada wal jijjiiran muuxannoo akka isaan walirraa argatan. Lammaffaa mootummootiin amma mootummaa ta'anii isteet ta'anii biyya gaggeessanii kun sovereignty isaanii irratti ammam xiyyeeffannoo qabu isa jedhu evaluate gochuu ammam evaluate godhu immoo global capitaliitu more tuwata ilaaluudha. Inni itti aanu addunyaan kun hin jijjiiramti jedheeti herrega humni kun addunyaan kun hin jijjiiramti. Political maappiin addunyaa kun gaafa UN'n uumame 1945 biyyootiin 51 har'a gara biyya 193tu jira. Inni kun political geographiin addunyaa yeroo irraa yerootti jijjiiramaa guddachaa akka inni adeemu argisiisa. Jalqaba irratti waan lama waan wal faallessutu
chaartarii UN keessa taa'e. Inni tokko hiree ofii murteeffannaa uummatootii hanga walabummaatti jedhee yeroo kaa'u, inni tokko immoo sovereignty biyyaa chaartariin UN kan sovereignty biyya tokko tuquun isarra hin jiru, kan daangaa sana diigu jedha. Garuu daangaan kun diigamee bakka inni ittiin diigamiin hin jiru. Biyya keenya ollaa keenya Sudaantu diigame daangaa so'atu. Eertiraatu Itoophiyaarraa sokkee. So karaa tokko immoo bahee pazilii nama godhu Somaalilaandiin walabummaa ishee fudhachuu fi didanii taa'anii jiru. Komplikeeshinii kana akka ivaaluweetii, akka riisk analysiisii, pozitiivii isaas negatiivii isaas hubachuu, garuu waliigala isaa politikaal ji'oogiraafiin maa gara fuula duraa hin jijjiiramti. Isa kana keessatti humni jiru kun akkamiin wal utubee akkamiin wal deema. Qabsoo inni gaggeessu kan ammoo mootummootiin bifa wal fakkaatu tokkootiin akka isaanitti gurraachessanii ni jira. Kan mootummaan TPLF godhu, mootummaan biyya gara biraallee akkasuma shororkeessitootatti humna safalmu sana maxxuudhaaf hin godhini hin jiru. Uummatichi sun akka inni daangaa isaa irratti olaantummaa daangaa shasharafuu kutuu bakka garaagarii gochuu, ibdeen hundee immoo laga koloniyaal leegaasii ta'uusa. Daangaan gaafa kolonii booda uumame kanatu walxaxaa akkasii fiduusa. Isa kana irratti kan fookasii godhatu ture jechaadha walumaa galatti. Ani gama kana kiyyaan kananiin achirratti dhiyeesse waraqaan intarneetii irratti faca'ee weebsaayitii adda addaa irratti taa'ee mootummootiin Abasiiniyaa wal duraa duubaan dhufan qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo haqaa akka inni hin taane, qabsicha fuula fokkataa akka inni godhatu akka isaan godhan kan argisiisu bara Haile Sillaasee, bara Dargii yeroo ammaa kana keessa qabxiin tokko kanaa. Qabxiin inni lammaffaa immoo qabsoon bilisummaa Oromoo ijoolleen qaqqaroo ta'anii qabsicha kan gaggeessine midhaan dura bishaatu simbirrootu nyaata jedhanii ijoo keessaa filanii qarruu kataniif jarruu katahan dhabamsiisuun taargeetii mootummaa Abisiiniyaa ta'uusaa akka ta'uudhaniin waan sanarratti argisiisu yaalee. Qabxiin inni sadaffaan lafa hundeen naashinaalizimii iddeen inni ittiin ka'u teritoriyal bakka jedhu sana irraatiiti ta'a. Lafti Oromiyaa, Oromoon lafa tokko qaba, biyya tokkoon qaba akka inni hin jenne kan isaan yeroo irraa yerootti lafa kana siifachi kukkutani kan isaan irratti sabotaajii godhanii argisiisuu danda'ee warra kaaniif muuxannoo akka isaan irraa argatan, akkasumas immoo namni kun warra hirmaatan, warra haasaa godhantu, warra nama Liberation Frontii fi humnooti adda addaa ta'an malee hirmaattonni joornaalistoota fa'aa, hirmaattonni warra Conflict Research Institute keessa jiran, hirmaattonni warra yuunivarsiitii keessaa dhufan waan ta'eef isaan kun hubii bareedaa akka isaan godhatanidha yaalamidha. Warra kan immoo guutummaadhuma abba fedheefuu ifaa fi akkatti argamutti weebsaayitii adda addaatti nama keessas tamsa'ee ammas immoo faca'ee jira akkuma argitu. Tole, xumura irratti kan jettan yookaan kan yaada dubbadhu qaba jettan hojii jiraate carraan isinii kenna Doktor. Dursa carraanuma walii galaanaa kennuu keef hedduu galatoomii. Ani waan hin jedhu akkuma haasaa jalqaba irratti jedhee jiruun dippiloomaasii yookiin jiruun quunnamtii alagaa ABO parsantii 100 keessaa parsantiin 75 kan uummata Oromoo ilaaludha. Kan walii gala kan dhala Oromoo bifa irratti hojjechuun isarra jirudha. Kanaafuu keessuma keessaa Oromoon biyya hambaa jiraatu, inni ogummaa qabus, inni carraa adda addaa hunda qabu, carraa argatu maratti dhiibbaa uummata keenyarra, miidhaa uummata keenyarra gahu, sarbamuu mirga dhala namaa qixan qabne dhala Oromoo irratti gahaa jiru, dhala Oromoo mana hidhaa keessatti tortoraa jiru, waan kana hundaa qabeenya Oromoo akka hin taane, dhaloota booruuf akka hin taanetti jalaa badaa jiru kana
saaxil baasuu irratti wal ijaaree gurmaa'ee diina fuula dura dhaabbachuu irratti jabinaan akka galagalii of ilaalee jiru kanarratti bobba'uun akka nama tokkootti illee akka dhaabaatti illee niin dhaammadhaa. Dr. Shuggut Galataa fayyaa ta'a galatuma.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan xumuruu keenyadha. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Karuma barbaaddaniin sagantaa keenya irratti yaada keessan yoo nuu qooddan gabbina sagantaa keenyaaf qooda qaba. Torbee walitti deebina. Turtii gaarii.